Gojaam lixaatti aangawoonni ji'ootaaf hidhattoota fannootiin qabamanii turan keessaa 37 ajjeefaman. Naannoo Amaaraa godina Gojaam lixaa aanaa Daagaa Dagaamoot magaalaa Faaras Beetitti aangawoonni sadarkaa aanaa fi gandaa 37 hidhattootaan ajjeefamuun jiraattonni himan. Hidhattoonni fannoodhaa ji'ootaan lamaan dura aangawoota aanichaa bulchaa gandaatii fi akkasuma hooggantoota milishaa 97 to'annoo jala erga oolchanii yaadachiisuu jiraattonni aanichaa jimmata darbe aangawoonni qabaman keessaa 37 ajjeesuu himan. Gabaasicha kanaatiin naannoon Amaaraa kan yeroo hedduudhaaf nagaa dhabdee turte humnoonni fiinxaleeyyiin fannoodhaa naannoo isaanii bira darbanii naannoo Oromiyaallee kan ammaan duratti weeraraa turan humnoonni nama nyaataa kanaan namoonni isaaniitii fi kanneen birootillee dhumaatii jiran. Haaluma kanaatiinis immoo kan ammaan tanaa kan ajaa'ibsiisaa ta'ee fi hooggantoota aanaatii fi hooggantoota gandaa jidduu hedduun isaanii erga lubbuu dhabaniifiin booda mootummaan biyyattiidhaa yaaddoo qabu ibsaati ture. Haaluma kanaatiinis walqabsiisee akkamiin namoottan kun dhumaniin jiraattota hedduudhaas kan ajaa'ibsiise. Hojjettoota mootummaa naannoo Amaaraa keessaa yeroo ammaan duraatiifis akkuma ji'a saanaa turanitti har'a ammoo ji'a lamaaf erga hidhaniin booda irra deebi'anii ajjeesuun isaanii kun dhagahame. Jechi akkanaa kun immoo jecha irra deddeebiidhaan hojjetamaadhaa ture yoo ta'u naannoo Amaaraa keessatti humnoonni fannoodhaa biyyattii isaanii keessatti namoota hedduu kan gataadhaa jiran akkasumas akka ibiddaanis waadaadhaa kan turan har'a immoo garuutu naannuma isaanii sana keessatti hooggantoota aanaatii fi kanneen addaadhaa hedduu isaanii fixuun dhagahame. Kun immoo humnoota fiinxaleeyyii kanneen kan mootummaadhaan wal waraanaadhaa jiranis haala kamiin qabamanii uummattoonni humna uummata kanaa jala galaniin waan namoota hedduu ajaa'ibsiise. Hordoftootaa fi daawwattoota keenya jiraattonni biyyattiidhaa hundinuu ibsoota garaagaraa kan kennaadhaa jiraniin miidiyaa idil addunyaa irratti kan ajaa'ibsiisoo ta'e dhumaatiin hawaasa naannoo Amaaraatti taa'ame kunii fi akkasuma humnoonni fiinxaleeyyii kun hojjechaa jira waan nama ajaa'ibsiisu.